mata duree walaloo kooti Amajjii yetti duraan dursee osoo walalootti seeni baga nagaan geessan baga geenye baga bara haaraa ittiin nu ga'e bara haaraa fi ayyaana oboo hundumti keessanuu baga nagaan geessan baga nagaan geenye saniin jedha. Keessumoonni keenya kan iddoo garaagaraatii nu daawwii fi ayyaana oboo nu wajjin dabarsuu dhufan hundumti isaanii baga nagaan dhuftan baga nagaan geessanis galatoomaan isaaniin jedha. mata duree walaloo kooti Amajjii jedha. Baatii Amajjii jalqaba waggaa kan du'ee darbee kan jiru si arga. Ji'oota keessa hangafa mara kan itti qophoofnu hojjechuuf waan haaraa. Amajjiin ayyaana kanaaf kabajannaa bara moofaa dhiisnee haaraadha simanna. Nuuf baatiin Amajjii ayyaana dachaati bara haaraa fi ayyaana obooti. Guyyaan ni cabsee bahe marfa madiinaati. Guyyaan ni cabsee bahe marfa madiinaati. Gufuu fi gufaata kaafnee afdura walqixxeessinee dheedhii fi jira fulduratti deemna cabsinee shira dhugaa fudhannee jibbana dhara kan tareerra taree fulduratti deemna isa kaleessa irraayis barnoota fudhanna Amajjii baranaa ennaa kabajannu sirriitti of laallee dadhabina qabnu kaleessa akkam turre namuu haa yaadannu kaleessa akkam turre namuu haa yaadannu qabsoo milkeessuudhaaf gamtaan haa jabaannu qabsoo milkeessuudhaaf gamtaan haa jabaannu. Dubartoonni Oromoo xiqqoon caqasa dhaamsan siniif qaba gurra naaf ergisa bakki dubartiin hin jirre hunduu ni fokkisa jiruuf jireenya maatii dubartiitu isa kanaaf warri dhaamsa koo dhageessan biyya alaaf keessa qooda irraa fudhannu qabsoo hidhannoof siyaasa dubartii waanan ta'eef jecha jedhu dhiisa miseensa oboo ta'een dirree qabsoon jira miseensa oboo ta'een dirree qabsoon jira. Wanna reegamu baachuuf akkuma warra dhiiraa kunuuf kenneen jira saba kootiif qalbii hiruu dhiiseen jireenya dhuunfaatiif qalbii hiruu dhiiseen jireenya dhuunfaatiif. Akkuma aslii fi akkuma raggaatu fakkeenya nuuf ta'anii umriin isaanii haa dheeratu akkuma ilfineesh qannoo anis faarsuun qabaa sabboonaaf sabboontu obootti makamee jira dirree qabsoo shamarran hirmaadhaa dirmaddaa wal'aansoo. Wallagahuu wayyaa waltuffachuu dhiifne jabaatti hirkannee laafaa jabeeffannee rakkina soobsinee saba keenyaaf jenne fulduratti yaana galfata baadhannee fulduratti yaana galfata baadhannee. Walaloon koos gabaabduu kana fakkaatti kan isiniif dhiyeessan sabboontuu lammiiti dogongorri yoo jiraat na of kolchaa jechaatti arree deddeebi'ee ammas baga geenye baga geessan jedha. Jirtu jirtu harka ol gad ol tokko lama sadii oboo yaadannoo akeekaaf fayyoo oboo galmaan ni geenya akeekaaf fayyoo oboo galmaan ni geenya oboon kalleessa qabsoo Oromooti oboon dirree gaachana uummata Oromooti barachaa lolaa baranna jaallan falmaa bilisummaa irratti wareegama bara baraa ni yaadanna. Baga ayyaana woboo geenye isiniin jedha duraan dursee woboo jechuun waraana Oromooti. Kana banuun nurra jira. Dhaabolee wajjin dhaaba wajjin walitti dhiyaatu malee dhaabolee abbaa fedhe wajjinuu yeroo dhaaba abbaa fedhe injifachuu danda'u yoo biyya qabanne woboon jiraachuu qaba.
Kana jala mul'atanii baruu sana WBO'n akka keenya biyya Ameerikaa biyya Awurooppaan dhaqee xiyyaara yaabee karaa Gibsii karaa Sudaanii biyya kana dhufuu wallaan. Lubbuu isaa kan namaa kennee lubbuu isaa bareedduu sana biyya bareedduu biyya laa kana dhiisee bosonatti deebi'ee leenjisee lubbuu boonsii kenna jedhu. Namni jaalladhe nama akkamiitu jira. Isinii galee wanta kana WBO jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Jammata immoo waan ani immoo barbaadu tokkotu jira. Ani waa'ee koo haasa'ee hin beeku har'a waa'ee koo naasaa jechuudha. Waa'ee cimina kootii miti. An umurii kootii nama waggaa 7 ka'ee waa'ee Oromoo nama leellisuu jalqabee abbaan fedhe iyyuu dhaaba abbaa fedhe iyyuu nan barsiifne naan. Gaafa chaartarii ABO'n suni waan hin jedhu waan hin sirbu sun wal simatee finiiti. Qabsoo kanan godhee warra keenyarraa baradhee godhuu hin danda'a. Kan abbaan fedhe nan barsiifne. Kan ammoo namni tokko ammayyuu nan jijjiisisu. Wanta adda addaa wanta godhamaa jiru isa biyyaara caalaan argaa jira asitti wanta irratti godhamu jechuudha. Anaan miilla koo hidhuu ni na takaaluu hin danda'an. Madooshaa wayyaanii waggaa 25 tumtee dideen dhufe. Dhuunfaadhaan zaruuniin laaffinnu itti jedhu wayyaaniin birrii miliyooniidhaan kan lakkaa'amu lafa Oromoo siilaan jennaan nama dideen dhufedha jechuudha. Asitti garuu karaa adda addaatiin wanta tokkommoo wanta isin hubachiisu biyya kana keessatti wanti amma godhamaa jiru awusoo keessa illee seenuu jalqabeera awusoo akkataatti gargar baasan. Isa kana ilma isaanii godhatanii isa sana ilma Oromoo biraa godhanii isa sana laga biraa godhanii isa kana laga biraa godhanii akkatti godhaa turan. Garuu yeroo chaartarii hundumtuu akkasin biraa fiigee dhufe inni poolisii keessaa inni xoor saraawitii keessaa inni lafa taa'u inni raas tiyaatirii inni agar fikirii inni maaloon dhufee gullalleetti wal argee waa'ee Oromoo leellise malee waan biraa hin jennee jechuudha. Amma garuu biyya kana irratti laa baradhaa kanas fiilmii adda addaatu hojjetamaa jira. Fiilmiin isaanii kun immoo hudduuba ta'anii hojjetu yoo dubbittiin jalaa fashaltu gataman jarri sun jechuudha. Kun ilma baluuti jedhanii achi harkisuu kun ilma baluuti kun ilma kutaaba akkasii jedhanii walitti harkisuu sana anamma dhumaatti fudhadhu jechuudha. Haalli qinfamu. Kan ammoo itti wareegamuudhaaf ammayyuu ganaan lafa barbaade dhagee waraana sana bira dhaabbadee sirbuun na yaala. Garuu tokko immoo waan tokko wanta dhokataa tokko wanta isin hin himne tokkotu jira isin wanta wal sodaattan. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo nama jibbu jiraa isin keessa. Jedhaa warri kaayyoo sana jibbitan jirtu sagalee tokko jedhaa ka warri jibbitan jirtu jechuudha warri jaallumattan kaayyoo sana namni jibbu jiraa kaayyoo ganamaa kaayyoo jaalleewwan itti wareegamanii erga gadaan cabeetti wareegamaa dhufanii ammarraa jiran kana namni jibbu jiraa nama jibbitan qabaannaan immoo nama sanaa si jibbinee irraa maaliif sodaattu sun kan warri biyya faran jirtanii abaluun hin jaallannaa jettanii maal afan keessan kun kanatu wal isin dhabsiisa garuu dhoksitanii teessummayyuu warri biyya laa'u akka obboleessi koo Hundaasaaf Dooktar Wanniin jira sila akka waraaciidhaan gaaf tokko asitti na argeeti laaqana nyaanna naana wajjin nyaadhe haasaan koo qalbii walii ummakaadha wajjin nyaadhe jennaan haabbeenaan jedhe adda bilisummaa Oromoo yeroo chaartarii sanaan Jarmaniidhaan barataa ture digirii koo fitee dhufee naan siltaana na dhowwatee naan jedhe. Isa kamisa isa gullallee moo jedhe nannee garuu yeroo nakka ABO'n biyya maalii of harkaa qabaasaa fi taayitaa kenne amma si yaaddaati garuu jedhe maal baay'een keenya kanaaf qophoofnaamee galagashinii akrobaatii hojjennee jechuudha. Kun immoo hin danda'amu. Wareegama qaaleetu itti kaffalame. Jaalleewwan warra kanaan dura dhuman sana yaadadhaame warra akka Eleemoo warra akka Taaddeefaa warra akka Baaroofaa warra jiruuf jireenya isaaniirraa dhiisanii dhaqanii lagatti wareegaman maaliif yaadattan isin? Barcuma ho'aa dhiisanii mana ho'aa dhiisanii dhaqanii wareegamanii. Waraanni WBO'n waggaa 25 wareegamee isa duras wareegamu koo jireenya isaa bareedduu dhiisee dhumaa jira. Kuni nama nu godhuuf yoo nama taane yoo nama taatan nama sin goonaa jedhe. Jookii tokko bara chaartarii keessa wanta dhalate seente. Haasaa gogaa haasa'ee hundumaa isin nuffisiisu sirbas ganaan sirba. Fiyaat tokkos nan eeggadha. Jaarsa tokkotu nama waggaa 80 walisoo keessatti har'aniidha. Inni hiiku. Boris inni hiiku. Iftaanis inni hiiku. Si'a 6 jedhanii 7ffaatti saleenii kee kana fudhuu galii lammata siniinoo jedhanii.
Jaarsan. Dhugaadhaan kun jookii miti diraamaa miti. Anoo bura kan dhufu waan hin beekuu fi saleeniin kosuma naaf teessu. Lakki jaarsan abbaa dubbiin fudhuu galeennaan lakki nu fudhateen galuu deemu. Fudhadhu adeemni sun soqanii fudhatee galee ganama dhaqanii abbaa malee kottaan barbaade hunduu. Ani hin jennee kontirooluma kana maala baachiftuu jedhee. Amma jaarsattii dhumti kuni maaliif waan nu jennu diddeedhaan isa saabaman opiidiyoonis Tigreen baratee maaliif ati waa'ee Oromoo kana waa'ee dhaaba kanaa dhiisuu dadhabdeedhaan yeroo jaartanii booda maaliif dhiisuu dadhabdeedhaan ijoollee koo amma hidhamuun koos waggaa 8 fixe du'uus isin sodaadhu waan isaan isinitti maataa hin ta'an koromma magaalaa tokkoon qabaa'edha gamasii yeroo dachaasee isaa gashuu dhufu hin boorra ta'e lafa boorra ta'e maal jedha abaawo jedhe isni galee saayikooloojii namicha keessa hojjetanii jedhu sana inni sartii hiikkate galgala immoo midhaan nyaata yeroo akka xindoo ishee harka dhiqadhee ati mana qomilee itti na dhiyeessitu saree abaaramaa tokko qaba mana borootti naanna'e wobo Atamittan isaa dhagee immoo xindoo gachiisee gara sa'aatii 11 yeroo ga'u immoo simbirroo afaan amaaraa beeku tokko mana koora teessee onek jettee. Akamittan isaa jennaan namicha abaaramaa kana gadhiisaa hin mana daadhii dhaqee yeroo tasaatiin eessaa dhumnannaa hidhaa fitadheen dhufee maal jennaan bilisoof baasee dhufee har'aa qabee waan barbaadee laafaa hiriisinii. Lama ira harar ke dah ini moja sesambuna ada beri mana zerate asas ini timbai sila beri mana zerate dah ke serbuto tu serbai tak kemat tiba hati kan nak gaba bawon charta tidak bau walgai gidi dah awam ni kah harkam bahasu wat kusurupan mali abba malu si mali nujentu mali view kan harkam bahasa yogi ada latan jenna mai tere warar ke kan Yokin harkam baftan, yokin ini mormitan yoga ini kerja mahalnya, siapa bayar ya karalnya, harka pita kan ada di pembahas harka pita abaw pembahas, isakan sendiri bahas. Toko di sini dah malam. Ini mo nano dambidolo jamale dia kata dua no mo kaira mundu ani garsi ka ko sheki ngiru yoma sawa ni rabuan badi ka gam gore ka bani mane ida tige so ko garsi sheki ko ni mo suki kasi kamu so ke tara ta mo kai mala be na anu bawo na jare ni mane ida tena ke sairo ani mo video la balbale chu fata ne gado de amma sai da chutti ka hetu wajinda ke hi kabe hidame garsi sum be chu amma kanatti Jalan Kabaja Guyyaa jalan lidah sana yeroo sana akkasitti jira amma garuu bakka baay'eetti gargar ba'uun hin danda'a bakka baay'eetti gargar ba'uun gaarummaa dhabuusi mee waluma takaan waliin tokkummaa Oromootiif hamma dhumaatti haa hojjennu hamma dhumaatti haa rakkannu warri biyya alaa jirtan kun immoo hamma dandeessanitti wal ijaaraa wal gargaaraa wal bira dhaabbadhaan isiniin jedha kanaafi haasa'u koo kanaan xumure waaqayyo tokkicha biyyi koos tokkicha kaayyoon koos tokkicha Oromoon tokkicha jabaadhaa eeggadhaa isaantu nu qorichaa jedhama. Kanaafi si jibbe jennaan mirga qabnu si jibbe jechuudhaan mirga qabnu. Kanaafi obbolaa koo kana isinitti himu ansaruun ijoolleen koo sanuma dhagaanatti fe'anis sanuma sansalatatti dhanis sanuma kanaaf kanaan na baraa biyya akkasitti na beeka warreen irratti hojjetaa jira yoo jiraatan immoo abdii keessa kutadhaa manatti galaa taa'aa jira. Galatoma akkamitti haasa'u jira zariin ifaa tokko. Ulfaadhu artistoonni dhaamsa gaariidha qalbii qoosaa fakkaata garuu dhaamsa lafeedha tura kun. Sagantaan keenya itti aanu akkuma Kabbadaan nama tuqe sochii qeerroo ilaalchisee
hooggansa qeerroo biyya keessaa duraanii kan ta'e Jaal Yaasoo Kabbabaa Kaayiroo jira. Baay'een keessan quba qabdu. Yeroo dhiyeenyaatti balaan tokko irra ga'ee ture. Hunduma isaarra darbee qabsaa'aan obsaadha. Hundumaa danda'u nama dandeessisa qabsoonis. Kan hundumaa keessa darbee ammayyuu qabsoo cichee itti fufee jira. Dhimma kana irratti waa'ee sochii qeerroo bilisummaa Oromoo fi fincila xumura gabrummaa akkasumas qooda hawaasa Oromoo biyya alaa mata duree jiru irratti dhaamsa gabaabduu tokko nu dabarsa. Toora bilbilaatiin qunnamuu yaallee turre xinnoo ishee konnekshinii rakkoon jira wanta waraabne tokko asumas nageessisne har'a ganama qunnamne kan waraabne. Haala biraa jiru kanaa fi qophii keenyattis akka namni jedhuuf wanta tokko dhimma namoo keetiif galii kee bilisummaa ta'uu jedha. Walumaa gala mee jalqaba irratti gaaffii keenya isa jalqabaa irratti sochii qeerroo bilisummaa Oromoo fi fincila xumura garbummaa keessatti qooda hawaasa Oromoo biyya alaa maal ta'uu qaba jettee akkuma barumsanii ta'uu waa tokko tokko jechuu dandeessa yoo ta'e. Sochii qabsoo bilisummaa qeerroon Oromoo gochaa jiran keessatti egaa bakka irratti baay'ee jiraachaa dandeessu warreen biyya keessa jiranii warra qabsoodhaan qaaman hirmaatanii warra foonii lubbuu gabbaraa jiranii biyya keessatti. Warri suni doogiraafiidhaan akkumatti wanta kana akkumatti gochaa jiru. Warri immoo keessuma lafaatiin yookiin dhabeedhaa fagaatanii jiran kuni qabxii guddaan fi wanti guddaan irraa eegamu deeggarsa gochuudha gama barbaachisuun. Deeggarsi kun immoo maalinni maateeriyaalii ta'uu danda'a, faayinaanshaalii ta'uu danda'a, beekumsaan ta'uu danda'a. Hamma danda'anii fi waan danda'an sanaan qabsoon sun akka milkaa'u deeggarsa barbaachisu gochuudha. Egaa deeggarsa dhugaa jennu yeroo ammaa kana waliin nuti argaa jirru tokko ni jira wanti isa hin taane kan hawaasa keessatti olii gadi akka bishaan lafatti irraa nama raasaa jiru tokkotu jira. Wanti kun ifatti clearly addaan bahee beekamee karaa isuutti eenyutiin deemuu danda'a, deeggarsa akkamitti godhamuu danda'a. Wanni akkasii sun beekamutu irra jira. Kana kan jechuun barbaades maaliif hawaasni tokko yoo hin gurmuramne sochiin hawaasaan qophaa'aa siyaasa tokko sadarkaa walitti ceesisuu hin danda'u. Sochuma ta'ee hafamate. Kun sooshaal muuvmentiidha. Sooshaal muuvmentiin immoo orgaanaayizd hin taane. Dhaaba tokko jalatti yoo hin hirmaanne galmaan ga'u. Biyya kam keessatti yoo arginu hin kanaaf deeggarsi godhamu kunillee laallamee godhamuutu irra jiran jedhaan. Dhaamsa qabdan gaggabaabsaati. An sila haftee jiraatte ni bisheessa jedhamuraati. Wanni jedha ati dhumarratti tunuu goote. Warri kaan warri qabdan jettanii inni dhumarratti tunuu godhe gaarii. Ani waan dhageessan natti hin fakkaatu faffagaattanii jirtanii fi amma gaafii dhabdanii miti naa gala waan duratti haasofne jaarraanfattaniif yookiin dadhabdanitti fakkaata. Hundaafuu waan ani dhaamsinanii dabarsuu barbaadu gabaabumatti yeroo baay'ee mataan keessan tokko tokko kan kooyyuu dabalatee gara yaadaatti otoo xaliila eegaariidhaan jedha. Yaaduu namni danda'u qofatu waa hojjeta. Mana leennaa ijaaran buluupiriintii lafa kaa'u sana booda hin herregu maaltu na barbaachisa jedhu. Kanaaf yeroo baay'ee haalli keenya hundu gara yaadaatti akka deemu. Tokkummaa sirbituun keenyas tokkummaa jedhee sirbaa nutis tokkummaa jennaa. Tokkummaa jechuun maalinni yaadni wal fakkaachuu jechuudha. Tokko kan biraa yaadannaan jedhu waa'ee siistamii duratti dubbachaa ture. Itoophiyaan yaada malee waan lafa deemu wayii yookiin daabboo yookiin buddeena yookiin ittoo miti. Itoophiyaa jechuun siistamii barbadaa'uu qaba innaa jennu siistamiin sun barbadaa'uu qabaa.
maaliifin an of keessatti akka Oromootti of argaan jiru magaala Oromoo kam keessattu sistamii namni ijaare sana keessa jirruuf sistamni sun baduu qaba jedhu barbadaa'uu qaba jedhu kanarratti deebisaa itti yaadaati innaa nama wajjin haasoftan illee hullaachንም እኮ ኢትዮጵያውያን ነን እና ስንኝ jedhan lakkii sistamiin innama Itoophiyaan hojjechiisu sun naa hojjechaa hin jiru sistamni sun kan keeti malee kan koomitii si calaqqisiisa malee anan calaqqisiisu 360 degree naannoftanii Finfinnee keessatti ilaaltan afaanis aadaanis nyaachis sirbis kan koomitii barbadaa'uu qaba sirni sun seerri sun heerri sun aadaan sun kan jedhu sammuu keessa bulchaati karaa sana dina nurraa dhoowwaa karuma jechuu barbaada. Ani presentation dhumti koo yaaduma akkasii kennu irratti waan tureef yaadan sila hin kennine yaada haaraa hin qabu. Kan xiqqoo garaana nyaatu tokko qabsoon Oromoo takkan ka'aa, takkan laafaa, takkan jabaataa, takkan laafaa. Not unique qabsoon hundi akkasuma. Asia, Latin America, Europe bakka barbaadan yoo ilaaltan straight line ol ka'aa deema meetirii tokko gadi bu'ee meetirii lama ol ka'a meetirii tokko gadi bu'ee meetirii tokko ol ka'a. Yeroo gadi buutu haamleen namaan cabbi taanaan yeroo isa dheeressiti. Kanaaf abdiin kutatiinaa. Stay strong, stay at it. Qabsoon Oromoo hin turtiin bubbulti malee akka bilisummaa fiddu I guarantee you. Yeroo isaa gabaabsuudhaaf waan sila baay'ee isaa dubbadhe irratti xiqqoo kan dabaluu barbaadu jabeessee dubbadheera silas akka Oromootti yoo wal waraantan yoo wal loltan lolli koo kun qabsoo Oromoo miidhaa laataa jedhaatii of gaafadhaa. Yoo waan qabsoo Oromoo miidhu laate lolli keessan sun suppress it. Wanti anaaf yeddii walitti wal nunaqu karaa qabsoo deemnu sanatu kanarra dhiyaataa kanarra dhiyaataa irratti wal lolaa jirra. But then isa diina lollu caalaa aniif inni wal lolle lamaan keenya walii galle karaa sana dheeressuu irratti jechuudha. Kanaaf wal qusadhaa gara dhaabaatti immoo this is my last. Warri dhaabaa immoo markaatoo ukkaamsuu qabdu. Isuman sila jedheen irra deebi'aa markaatoon qabsoo Oromoof kabaja laachuu qabdi. Waan hin jechaa jiru isinii gala. Finfinneen qabsoo Oromoof kabaja laachuu qabdi. Hamma yoonaatti nu tuffachaa jiru. The next step kan ta'uu qaba. Nufaadhaa. Tole. Waan gaareefu sa'aan na xiqqaatte waan narraa fiduuf keessaa baleessa waan tokko nillee hin dinneessu. Jarana humni biyya keessa jiru takkaas biyya keessaa humna qabaachuun biyya keessaa sochii gaggeessuun biyya keessaa qabsoo godhuun murteessaadha. Yoo sun hin jiraanne wanni cala kanaa goonu tokkollee gati hin qabu. Miyaan isiniimuu ani jiruuti ijaa waliinis hangaan gaddee dhaaba kanaaf waan gumaachaatiin jiranii godhu. Wanni kana godhuuf ala kanatti wanni ala kana godhu kan biyyaa sanii jabeessaa jaata jedhuuni malee gowwummaarraa hin jechuudha. Yoo biyya keessaa waan qabaanne waan asi godhu qabu. Kanaaf haalli biyya keessaa murteessaa bilisummaa keenyaaf kana jalaa riqaa. Kana hubattanii qabsichi kana bakkaan ga'u qooda sirraa eegamu kanna. Kana booda reefuun dubbadha. Haalli Oromoon keessa jiru jireenyaa fi du'a.
warri biyyaa waan isin dhaabbatu isin himu har'an wajjin dhaabbadhaa kaaran wajjin dhaabbanne lammii teenyaan isin jechuu jira dhugaan isin hima hoggaan akkana jiru adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhaa qofaa miti akka tokkotti qabsoo kana keessaa qooda fudhadhaa yoo jaarmee qabaattan jaarmee isa cinaa dhaabbadhaa yoo ta'uu baates karaa tokkotti qabsoo kana keessaa qooda fudhachuun irra jira dirqama haala biyya amma deemu kana keessaa dhalli Oromoo hundinuu kana dhaamsisuun dhaamu barbaanne waa'ee jaarmoota Oromoo fi amma garaagarummaa jiru kana nuu kana akkana godhee isinii beeka dubbii jaarmee Oromoo kana lafarraa harkisee fixuu didee deemuun isin nu caala akkuma sirna jaarmee feeteetti jaarmee tokko gamaaggamee jaarmee tokko irraa dubbachuu mirgan qabu inni wanni qabu akka jaarmaatti jaaramee hojii isaa deemee hojjechuu kan gulgaaloo inni isin jechuudha isinin nu gulgaalaan jirree bara silaa gulgaalaa jiraattanii addaan nu baaftan addaan nu baasaan jirtan waliin nu hittanii walaalaa jirtan kanaaf kan addaan baasu isin jaarmeenni wal gamaaggamnee walirratti oloolu silaa oofuu qabnu silaa isin nu gamaaggamatti sun waan hin jirreefi namni wal dura dhaabbata jaarmeenni tokko anarra facaanuun hojiin na caaluu qaba waan kee dubbachuu waan qabu mirgatti hin qabu anaas eeguu hin danda'u waan akka leentu anilleen akkasuma hin danda'u kan ulaalee nu qeeqee kun sirrii ni jiru isin deermaaniin adda baaftan deeggarsa duufannetiin adda baaftan jechuudha afaan dubbachuu qabdu siniisi jaarmee dalaguu jira dhaabbattan kan dalee dhiisuu qabdan kaa dachi mammartanii walitti nu naqinaa kanaas nurraa fitaa isin mura dhiifnaa jechuudha waan dhimma Itoophiyaa beektuu dhimmi Itoophiyaa dhumate nuti akka dhaabaa dhimmi Itoophiyaa dhumate beeku akkamiin dhumate gaafa amaarri Itoophiyaa dhiisee amaara jee gurmaa'ee loon seenii dhumate jiran amaarri lafalmuu jira bara an amaara jee amma isiniif Itoophiyaa barbaadu jira Itoophiyaa maalinuu dhiisu dubbiin amaara amma rakkoomuuf hin qabdu dhumate gaafa amaarri an amaara jedhee gurmaa'ee qabsoo seenee dubbiin dhumtu galanni ka qeerooti qeeroon Oromoo mi kunoo jarallee qabsoon neeqee kanaaf kana booda dhimmi Oromoodhaa kan duraan hal duree bilisummaa Oromoo ta'ee ture nurraa ka'e kana nutti deebisuuf hin rakkatina wanni qabnu maali amma jarri amaaraa qabsootti jiru deeggaru amaarri qabsoo samitti akkatti jabaatu godhu isaan bira kunnelleen saboonni biraallee akka qabsoo godhan jajjabeessu kaan haala kana keessaa maaltu baha qabsoo biyya keessa jiru kana keessaa maaltu baha kan joon dubbachuu bara warri iskoola dur jirtan kan gartee wanni qabsoo godhaniif wanni lolaniif wanni sabummaadhaan jaaramanii qabsaawaniif mootummaa jiru garagalchanii humna qabachuuf jettanii yaaddan yoo jiraattan haala amma biyya keenya keessa jira kana keessa takkaas itti bahini qabsoo kanaa sanan eemu saniif hin eeyamu jechuudha haalli kana keessaa bahu haala uummanni fedhe mootummaa uummanni jaalatu sirna uummanni fedhe isaa kana keessaa bahu ta'a asii gallee karee dubbatamu san karaa gabaabaadhaan gallee takkana taana san irraanfadhaa jiran hin jiru sun ta'uuf hin ta'u kana booda namni Oromoo ifiin ka'ee bulchuu danda'u tokkollee hin jiru jechuudha itti bahaa kanaa maaltu ta'a fedhii Oromoo fedhii uummataa kan guutu santu jaarmatti keessaa fudhe jechuudha wanni nu baasu maali wanni sun akka galma ga'u qooda nurraa eegu san gumaachinee bakka takkaan geenyee waan kana as baasuutu nurra jiraa jechuudha kanaaf wanni godhuu qabnu qabsicha kana gargaaru karaan biraa tokkollee hin jiru wayyaaniin waan amma gootu kana caala ummata keenya godhu teessi haala amma jiru agarru kan rufachiisu kana caala haalli hamaan ummata keenya irra dhaqqabuu ta'a haalli amma jiru kana daran haalleen gurraallee dhaga'u nama ulfaatutu as deemuuf ta'a
Kanaaf kana hubannee ammarraa jalqabnee bakka jirrutti waan godhuu dandeenyu godhuudhaan dhaaba kana cinaa dhaabbannee qabsoo kana bakka takkaan gahuudhaaf akka mudhii hidhattanii kaasanii sinjaa fayyadaa ulfaadha. Keessummoota keenyaan baay'isaa fayyaa ta'an jenna. Guyyaa seena qabeessa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti barnoota yaada bishaataa akkasii akkasumas immoo qabsoo keenya gara fuulduraatti kan furguggisu tooftaalees muuxannoo irratti hundaa'uudhaan yaada bal'aa nu kennaniif maqaa keessaniin akkasumas maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaa. Dhumarratti waan adda ba'uun keenya oolu miti waan isinitti mammaaksa faranjii tokko maal jedha seetanii if you cut the bull's testicle it becomes a cow. Afaan Oromootti yoo hiiktani jibicha yoo ciraan irraa murani qotiyyoo ta'a. So nuti jibicha moo qotiyyoodhaa jennee of haa gaafannu. Kan menjadi galatoo. Amma sirra deebi'ee beektota keenya yaada nuuf kennitaniif galatoomaa jedha. Hooggantooti qabsoos muuxannoo keessan kan keessatti nuuftaniif irra deebi'ee maqaa konyaa adda bilisummaatiin isin galateeffachuun barbaada. Yaada xumuraa sagantaan keenya amma gara xumuraatti geeffamaa jiran kutaan tokkoffaa. Akkuma dura beeksifne kutaa lama qaba. Kutaa jalqabaa kana kan yaada xumuraa nuu kennan abbaa caalalataa yeroo waltajjiitiin isaan hafeera. Abbaa caalalataa. Waan gabaabaa takkatu waan jedha walgahii kana xumurachuudhaaf waan gabaabaa tokko waan jedha warri wal keessa haasaa jirtan yoo gurra naa kennitan daqiiqaa lama caalaa yoo naasa'u ammattii sana ibsaan naa dhaggeeffadhaa warri haasaa jirtan haasaa keessan dhaabaa yoo diddan immoo jimmaa jimmii ta'in jedha jechuudha. Walgahii akkana fakkaatu bakka hedduutti qopheessaa jira. Akeekitti kana qopheessaa jirrus yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessaa uummata keenyarra karaa dhaaba keenya waan ta'aa jiru gadi baanee walitti himnee Oromoon waan isarraa eegamu akka bahaatu taasisuudhaaf. Yeroo kana saganteeffannee kaanetti haalota nu dirqantu jiran. Irraanfanneerra amma dhiyoo kana galanni isaanii faca'u of wareeguudhaan gootummaa isaanii argisiisuudhaan Oromoon humna ta'uusaa kan argisiisan qeerroo bilisummaatii fi qabsaa'ota biyya keessaatiif uummata keenya. Waan sun xinnoo ija argamsiisuuf kaanaanitu akkuma barcuma silaa ijoollee irratti wal qabanii sana ta'ee jechuudha. Naturra taa'aa, natu geggeessaa, natu maal ta'aatti wal qabuun dhufee jechuudha. Amma sana irraanfannee asiitii waan keessa jiru yoo deebitanii ilaaltaniin baay'ee nama qaanfachiisa. Uummati keenya waraanaan bulaa jira, kabalamaa jira, hiitamaa jaarsaa jaartii xixiqqaataa jira. Biyya isaa irratti, mana isaa irratti, qabeenya isaa irratti
mootummaatu waraana ofiisaatiin leenjisee qawweetti kennee rasaasatti guutee mindaa kaffaleefitu uummata keenyatti bobbaasaa jira. Nuyi garuu asiitii makiinaa keessa teenyee wanni achirra keenyee seenaa hinneetu summii facaasneet baay'ee nama gaddisiisa. Meetaa yaada sammuudhuma nama yaadu yoo qabaanne sammuu yaadu yoo qabaanne nama gaddisiisa. Waan haala ummati keenya keessatti haa yaadannu. Humna keenya, qabeenya keenya, dandeettii keenya qabnu gama sanatti haa deebisnu. Ummati keenya dhumaa jira. Namni dhimmatuuf illee hin jiru. Mootummaan uummata bulchuun akkasitti kana miidhu takka argamee hin beeku. Kan Faransaay keessaatii wal fakkeessinaa laata jedhee yaadeen ture. Faransaay keessa 17 yeroo maal teerari jedhamu, reign of terror jedhamu. Innuu warra kilaasii tokko, giita tokko dubarti akkasitti bobba'anii rukutan malee akka kanatti uummata nagaa, uummata qotee bulaa akkasitti rukutamuu hin beeku. Garuu kun kan keenya kun ta'ee namni seenaa wajjin wal fakkeessaa ilaalame hin jiru. Seenaanuma keessatti, seenaanuma addunyaa kana keessatti hin jiru. Nuyi garuu kana ofirratti argaa hin jiru. Nuyi silaa warra teenyee akkasitti wanni ta'u miti. Warra iyyuu qabnudha. Warra wanni ta'uu qabnudha. Maaliif uummati keenya waan mirga isaa gaafateef dhumaa jira? Mootummaa kaminniif deebi'ee state of wanneen emergency biyya tokko irratti kan labsamu keezii adda addaadha. Mirga kee waan gaafattee fi state of emergency biyya tokko irratti labsamu jechuun waraana itti labsuu jechuudha. Maal balleesse? Kana yaaduudhatu qabna. Kanaaf ila adaraa ani oromummaadhaanis itti ololaan deebisnaa jennee ittuma abidda firfisuurra fuula keenya, yaada keenya, qabeenya keenya, dandeettii keenya, uummata keenya biyya bira jiru qabsoo finiinsuurra taa deebisu. Seeniidhaanii seenaa sheer godhaadhaanii summii babal'isaa deemuu hin qabnuti. Irraa haa dhaabbannu jedha. Warri dhugaadhaan qabsoo kanaatti hiriiranii hojjetaa jiran jabaachuu qabanii, jabaachuudhatu barbaachisa. Yeroo ta'e miti, yeroo qoosuu miti, yeroo silaa akka maraataatti wanni goonee uummata keenyaaf gammachuu qabnuudhaati. Jabaadhaa. Dukkanni barii jala cimaa jedhama. Barii bilisummaati. Hin hafu abadan. Oromoon ni bilisu. Kana irra guddaan dadhabbiin irra guddaan darbeera. Gara dhumaa ga'ee jira. Qalameen dhalteetu eessa geesseetti rakkatti jedhan baay'ee dadhabdi. Gara eegee yeroo geessudha. Amma eegee geesseetti hojjeta. Keessaa bahutti jirti. Isee kana jabaannee wal bira haa dhaabbannu. Abaluu sanaatiif sanaadhaan jechuu miti. Warri sanaan deemu ofuma isaaniitiin oftu uummata Oromootiin murteessaa. Yoo uummata sana bira dhaabbannetu abaluu keenya jechuu danda'a. Kanaafi kanatti jabaannaa shakkiin qabnu uummati Oromoo ni bilisoomaa. Fayyaa ta'aa galatoomfanis ni